الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبلين كينيا كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا إدل الدنيا هردفتوتا شيخ بيان دعوة خنتاتني في هردفتوتا شيخ بيان دعوة انتينيس أمة وبلين كينيا خان الدنيا تنرتي أرقمتن كافان كي يخنا بيتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقام مكا ربيتين إيقالي ربي قلتي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقيا فرامة إيقاني ربوزي خراقو بيتياتين ديبوف ديما وبلين كي يخبا جمو قبين تيتا أرانتنا قبي فياتي qophii fayyaa bareedduu wartee namni irraa fayyadamu san qophii sanii isiniif dhiyeessuu deema gurraas qabaa dhageeffadhaa hedduu waan isin fayyadaati waan namni idil addunyaatti irraa fayyadamaa jiru waan taateef jecha qophii tana nama dhageeffatee beekaa viidiyoo tana amma dhumaatti fixaadhaa dhageeffadhaa waan isin fayyadu waqtiin tun ammaan tana yeroo qabbanaa jirra biyyoota arabaa hunda keessaayis hatta biyya keessa leedha obboleeyyan keenya kabajamtoota qophiin irraan tan irraa himuu deemu qomatanaa fi hafuura baafachuu waan nama dhoorkarraa tan irraa hin dubbachuu deema nama gariitu jira haqomtitun dhukkubdu qomatanaa na dhukkubayyuu haqufa'u keessaa'uu halkan as garagallaan akka ajaa'ibaatti haqufa'u hayoo gacciise faa qufa'ee hamma ol ka'ee taa'utti qufaan kun irraan dhaabban yoo xiqqoo ol ka'ee akka dhaabbatu osuma qufa'uu harraa wayyaa'u ha qufaan ciisuu dadhabbi ha qufaan ciisuu dhoorkee jireeddu namni tanaafuu wanni akkasin nama qufaasisa waa lama iltihaabaati sadri waan jaan dhukkubbii qomaa yookaan madaa qomaa tanaatu akkasin nama dhukkubsaa namni kun biratti argamu kara sheebbayaan daawaa hoottaadhaa dawaa fudhadhaa isiniin jennee isinii lallabna warri idil addunyaa jirtan hundinuu meeqa biyyoota adda addaa jirru sheebbayaan akkamin nuuf fidda jechuu dhiiftanii telefoona isinii keenyu kanaan nu dawwaltanii waatsaapii fi iimoodhaan miseenjaraa fi daarektiin nu dawwaltanii nu argachuu ni dandeessan ammallee nama dhukkuba sombaa qabdan hedduu wanni hafuura baafachuu nama dhoorku dhibee sombaati dhibeen sombaatun sombi kun hafuura baafachiisa hoggaadha bishaan somba kana keessa naqaman akka nama liifa keessa bishaan keessa kaayetti wanni sun bishaan yogguutti naqame akkamta ni ulfaata jechuudha sombinis yogguu bishaan seene yogguu madaan itti dhufte hafuura baafachuu nama kutti hafuurumaan nama ciccita miilumaatu humna nama dhukkuba miila kana daddanda'ee tarkaanfachuu hin danda'u hafuuraa itti ciccitaa jechuudha saniifuu warri lilmee fudhattaniis ka dawaa fudhattaniis dawaan ummanni baatii jaatti isinii kennu dawaan keenya guyyaa 15 qofatti natiijaa yookaan qormaata jabaa waan dirree bahee takka qorannoo dirree baate isinitti agarsiisa namni dawaa keenya kana nyaattan guyyaa 15 booda mana hakamaa dheeytanii iflaaltanii kiniin gannaquu dandeessan jechuudha doktorummaanuu akkamitti akkatti dawaan kun dawaa isinii ta'e eessaayii guyyaa 15tti akka fayyuu dandeessan jee gaaffii ka dhiyeessuuf jira nama rabbi azza wa jalla isumaan nu fayyisa jechuu danda'uu qabdan jechuudha tanaafuu dhibeen sombaatiis akkasan nama gooti wanni ammaas hafuura nama kukkutu takka hasmiidha hasmiin sun akkam nama gooti wayii malee hafuura namatti hin kuttu isin akka dhibee sombaa kanaa miti dhibeen sombaa beeku yogguma lafaa kaatee fi yeroo ciiftee fi qufaan si jabaatee qaamni si qallatee hedduu si qufaasisee humnatti si dhukkubsee ifama sagalee ijoolleetti humatti miti hasmiin ammoo wayii malee nama dhukkubsitu yoo shittoo facaafatte shittoo kana dadhabdee hafuurri si ciccitee ukkaamamnaan
hasmi qabda dawaan na bira jira hoon fudhoosoo hafuura si kukkutee akka malee sitti hin taane warri gariin ejersa aarfata gariin libaanata aarfataami aara dadhabnaan yoo aara kana aarfatte hafuurri si ciccinnaan bakaa kan ifin darariin kara sheebbayaan daawaa kottu fudhadhu dawa akka ajaa'ibaa si wal'aanne jechuudha ammallee yoo bakka majaarii yookaan diitoora tokkoon waa dhiite inni sun yoo ni bisan raafuu dadhabde hafuurri si ciccite waan san qabda sijaaraa faa dadhabuu ammallee bakka akka majaarii bakka akka sagaraa waan ajaa'ibaatii fi waan urgaawaa dadhabuu jechuudha gonkumaa'u isiin sun hasmiidhaa hafuuraan nama ciccitaa yeruma gabaabdu si qabdee haala xawaaraa nama geessiti jechuudha haala xawaaraa jechuun hatattama akka waan dhibee si jeessu deemtutti hafuurri ciccite dawaa yeruma san dhuydee madaadhaa sirra jira jechuudha jihaaza hafuuraa kanarra dawaa dhuguudhaan madaa jihaaza hafuuraa kanarraa si dhiqxee yoo shittoo feete facaafattees yoo ajaa feete keessa deemte sumaan taanee jira kana booda eega rabbiitii damaanaan ana waasinnata beeytan moo damaana beeytan waasinnata naaf fudhataan jeboo dawuma kiyya kana fudhaadha kadawaan sun hin ta'iniif yoo feetan na arrabsa kadawaan ammoo ta'uuf ta'eef rabbi galatoonfadhaa laka alhamdu jaa eegasi yaa sheebbayaan dawaa atilleen galatoomii jechuu danda'u qabda kana obboleeyyan keenya kabajamoo jajjabaadha ammallee warra gartee laagaan tun dhukkubduu jira kawumaan galli qimsuu dadhabe akkamiin taayaa sheebbayaan daawaa warra naanjuu jira hedduu dhufe wanni sun iltihaabaatil hilqaa jedhanii waan hin taane jimaa kana faa wayii wajjin nyaachuudhaan raammoo faa wajjin nyaachuurraa kan ta'e kan dhufe ammaas bishaan qabbanaa'oo dhuguuf wooma qabbanoo ittuu akka gartee taljiidhaa tana faarraa kan dhufu dabree laagaa nama dhukkubsa liqimsuu hin dandeessu jechuudha isii tana iltihaabaataa jira iltihaabaata hilqaa jechuun madaa bakka san keessa si dhufte yeruma sanitti warri laagaan dhukkubdu warri hokkeen dhukkubu hawaa liqimsuu dadhabe dawaa sheebbayaan daawaarraa fudhattanii irraa fayyuu dandeessanii jechuu dhubee sanarraa ammallee loozatee inni jaanii biyya teenyatti waan laagaa jaanii ni gaa ablee fudhatee ableen jala dhaabbatu jira namni ableen fincilin aboo wanni tun wanni laagaan jirtu dhibeen si dhufteeti xannachi kee iitawee furfuuree jechuudha xannacha furfuuree kana namni fiintumarraa mura yookaan ni guba wanni sun waan dhibee sun sirraan kutiniin azalaa si deebi'aa jechuudha silaa osoo gubaan sunii fi muraan sun dawaa kataa'u taate azalaan tun hin deebitu dhibeedhaatu aslumattuu laagaa sinirraan kutin jechuudha dawaa jira loozatee inni kan dhugaatumaan akka afaan naqattee harkar godhuudhaan waan kana sirraa dhabamsiisu jira jechuudha kunoo sheebbayaan daawaa bira kottuu laali kijibaa na baasi kunoo achuma sirraa dhabama taatii biyyee mantana keessa jiraattanis bikkuma feetetti makinaa isin ergina telefoonuma keenyaan nu dubbisa idil addunyaa jiraattanis Dubaayii fi Kuweet Qaxarii fi Ordon Baareenii fi Umaan kafeetanittiin sibiraan ga'uu danda'an dawaa kiyyaa atummaan telefoona kiyya kana dawwali ka waa'ee nan juutun si jirtu dhuftee wallaanamuu dandeessaa jechuudha nama garii kaafurri ajaa'ufaa jira mas ajaan afuraa tun maalirraa tun garaarraa dhufti tun ammoo ilkeerraa dhufti jechuudha irtihaabaata lissaa kan jedhan irgoo tun madaa'uurraa arrabni nama addaaturraa arrabni si addaannaan daawwitiin iflaalitu namni gartee gusuu akkattu ilkeen teetun dhiiga baffam irraa jiru namni sun namni hogguudha gartee deemu hidhiin tun akka gaariitti irra goggoydee inumaa'u madooytee akka barraan caafatti irraa kaatee diimattuu jira isiin sun garaa keessaa oowwii garaa keessaa ol ka'uudhaani hidhiin sun akkas nama taatii sunis dhibee kophaati dawuma gara dhuyduutu hamadaa garaa keessaa san fayyisu eega rabbiitii jira
eegana akayidii ta'e dibduu jira noormaan taati jechuu diinte akkasitti hoottaa gara sheebbayaan daawwaa namni waan kana dhageessan tanaafuu qophii tana hedduu isinitti hin guddifnu tanuma keessatti iblara nu koottaa nurraa fayyadamaa isiniin jennaa eegana du'aa isinii gona aboo warri dawaa keenya fudhatee jirus dhibeen ka isinirraa fayyitee jirtus galatooma warri dhibeen ammaa haasa'u kanaan qabamee jirus hoottaa dawaa nurraa fudhaa dawaan rabbi dawaa isinii haa godhu warraa dhibee irraa fayyu rabbi isinii haa godhu eega dawaa kana fudhattanii fayyaa gartee dhibeen isinitti hin deebine rabbi isinii haa kennu warri idil addunyaa kana keessa dhukkubsatanii jirtan hundi keessanuu dhukkubsataa keessa rabbi isinii haa fayyisu milkiidhaan biyya namaarraa rabbi isin haa galchu ka haadhaa fi abbaan isaan jirres haadhaa fi abbaa keessan rabbi rahmata isiniif haa godhuufi urmii teessan ammoo isin rabbi isin haa dheereysu ka haadhaa fi abbaan keessa jirtan alhamdulillah ijaa kumantii kataba ka haadhaa fi abbaan isaan jirre immoo rabbi rahmata haa godhuuf jaa kumantii nu qotta nutilleen du'aa asumaan isinii goonaaf tanaafuu waan dhageeffataniif galatoomaa wajazaakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum